raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii haqaan buluu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arrabita baatiin gurraan guyyaa 11/2019 Ashamaa akka fuudhanii dhiyeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamu. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aatiin duguuginsa sanyii Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Ibboo keessatti hidhattoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan ijoollee obbo Qanaatee Ulluuqaa lama raawwatee fi lixa Wallaggaa aanaa Manuu keessatti ajjeechaa barsiisaa Saamu'eel raawwate akkasumas ba'aa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfii abbaa torbeen basaastota mootummaa Dooktar Abiyyi irratti fudhatamanii ilaalchifnee kan jiraattota odeeffannoo isiniif ta'a. Kan odeeffannoo dhugaa isaatiin keessee nagaan faana ta'u muuziqaa ce'umsaa kana booda ajjeechaa godinaa Wallagga Ba'aa aanaa Eebantuu keessatti ijoollee obbo Qanaatee Ulluuqaa Lallisaa Qanaatee fi Iyyaasuu Qanaatee jedhaman irratti guyyaa kaleessaa raawwate ilaalchifnee kan abbaa ijoollee wareegamanii obbo Qanaatee Ulluuqaa fi eessumman ijoollee irraa kallattiin bilbilee odeeffannitu isiniif dhiyaata. Turtiin keessan naga dhumaatti nu faana haa ta'u. Hello. Attam jirtu obbo Qanaatee Ulluuqaati. Waaqayyo maatii hundumaaf akkasumas uummata Oromoo miidhaa ijoollee keessan irra ga'een gaddi irra ga'ee fi obsaaf jajjabina haa kennuu. Ani raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan sinii bilbilaa obbo Qanaatee. Egaa ijoolleen keessan godinaa Wallaggaa Ba'aa aanaa Eebantuu keessatti sinduraatii ajjeefamuutu dhaga'amaa jira. Ajjeechaan kun attamitti ijoollee keessan irratti raawwate badii maaliis qabu jedhaniiti kan isaan ajjeesan? Badii waa tokkollee kan hin uumnedha. Ijoolleen kun inni kutaa 11 barataa, inni kutaa 9 barataa. Yakkayyuu waa hin hojjenne. Ganda indee duwwaa tokko keessatti buna dhugee makaanaa wambaruun talamaa irratti ijoollee gogoskan. Wambaruma irratti koree bittinneessaa. Manumatti dhufanii? Manuma keessatti wambaruma irratti mucaa gogoskan. Sa'aatii attamiiti gaamma kun kan raawwate? Sa'aatii yoona kanaati kan isaanii ajjeese rukutanii. Sa'aatii kana kaasnee aanaa Jiddaa geessinee hospitaala. Achi bulanii ganama har'aa dhufanii gara dhimma isaanii deeman. Amma ijoolleen kun ijoollee waa tokkollee tarkaanfattee waa tokkollee ilaaltee hin beekne gaafa adda bilisummaa Oromoo dhufan sirbanii gammadanii daawwitii isaa galee gammadanii sirbee namni hundumtuu gammadee akka kanaatti qabatanii akkuma biyyattiitti amma kana immoo abaa'uun biyya keessa hin jiraatanii dhufanii koree bittinneessaa fidanii addana kaa'anii takka waraana fidanii dhangalaasanii waraanni deebi'ee sokkee amma kana immoo egaa koree bittinneessaa manarra deemanii kun egaa dhiya keessaa nama biddeena nyaatee buna dhugee rafuuf qophaa'ee mana jarsanii ijoollee koo Lallisaa Qanaatee kan jedhamu waggaa 18 kutaa 11 barataa. Iyyaasuu Qanaatee kan jedhamu immoo waggaa 16 kutaa 9 barataa jira. Harka tokkoon araara jedhu harka tokkoon abidda nurratti bobeessaa jiru. Kuni ammas boorus kan nurraa raawwatu mini saakanaa fi maalan dhaabaree gufuuton fuuldura nammee jira. Kana uummanni Oromoo hordofeetuma aabaru haadha gahu gurruu uummata Oromoo malee maal goonaree. Bulchiinsi achi hooggantoonni poolisaadhaa waan jedhan qabu
egaa sila seerri hin jiru isinoo iyyatuuf waan yaaltanfaa jira. Eenyutti iyyannaa nuu warra rasaasa rukutame mboonya alatti nu jalaan kaakuu nu jalaa caccabe eenyutti iyyannaa qaamni poolisoo dhufee nuun qoranne qaamni bulchiisoo dhufee nuun qoranne. Dhimmi nageenyaa sinumaa isaan keessatti hirmaatee jira. Waraanni keenya hin bobbaanedha. Waraana bobbaasee immoo mana keessaa baasee nama xalasee dhagateedhaa jira. Eenyutti iyyanna eenyu dhufee nu gaafata. Dhugaadhumatti guddoo nama gaddisiisa. Egaati ajjeechaan kun yeroo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti giddugaleessa Oromiyaatti raawwatu miidiyaa irraati ammoo ajjeechaan iyyuu hin raawwannee jedhu akkuma isin amma kaaftan warri kaan immoo dhumaa asichi dhumtuu warri jedhanis immoo jiru. Oromoo irra dogoggoree jiru kanaan mee maal jettu miidhaa dhugaatti uummata Oromoo irra ga'aa jiru kana mee akkamittiin ibsituuf akkuma duraaniidha Oromoon tokkummaadhaan gara qabsoo isaatti falmaa isaatti deebi'ee ajjeechaa ilmaanitti darbaa dhufe kana ofirraa dhaabuu akka danda'uuf tarii waan jettan yoo qabaattan. Oromoon tokkodha. Oromoo jechuun Oromiyaa jechuun tokkodha. Ilmaan Oromoo maaf du'u? Ilmaan Oromoo maaf manca'u? Sakanaaf faana isaanii faana Oromoo duraatti akka isaan deebisanii dhaamsalaate kana caalaan qabu. Kan amma dhageessan godinaa Wallaggaa ba'aa Aanaa Eebantuutti abbaa ijoolleen isaanii 2 jalaa ajjeefaman sagalee obbo Qanaatee Ulluqaati. Itti fufuun ammoo dhimuma ajjeechaa ijoollee obbo Qanaatee irratti kan dubbifne eessummaan ijoollee lamaan wareegamanii kataa'anidha. Isaanis ijoollee lamaanitti dabalataan haati ijoollees rukutamuu isaanii nutti himuun dubbii isaanii aanfatu ammas nu faana tura. Kunis maduraadha ammas kunis waan oolee miti haadha isaaniis arma jala xiyyiitiin maaxee madarbe isheen iyyuu kun rukutaa jirti. Isheen anaaf lafa koodha arma jala rukutamteen hojjechiisaa jirti. Isuma duriidha kuni isuma dura raawwatamaa tures ammas raawwatamaa jira. Kan isaa oliidha. Namni akka yaada isaatti jijjiiramee jira jedhee yaadaa jira. Isaan kun immoo isa duriidhaa olitti deebisaa jiru. Egaan kan amma dhageessan kan eessumni Lalisaa Qanaatee fi Iyyaasuu Qanaatee ajjeefamuu eessummaan isaa irratti nuuf qoodeedha. Dubbii isaan dubbatan jijjiiramni baanan kan hin jirre ta'uu fi gochaan ammeenyaa daran kan kanaan dura ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa turerra itti hammaatee kan jiru ta'uu isaati. Kanatti aansuun ammoo kan isin dhageessifnu godinaa lixa Wallaggaa Aanaa Mana Sibuu ganda Kaarraa Waayuu keessatti barsiisaan Saamu'eel Taaddasaa jedhamu guyyaa kaleessaa ajjeefamuu fi Aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti sirni awwaalchasaa raawwatu kan Oromtichi Aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandii nutti hime yoo ta'u barsiisaan Saamu'eel kanaan duras kan adamsamaa turee fi yeroo ammaatti ammoo raayyaan ittisa biyyaa ajjeesuu isaanii dubbataa itti dhiyaadha. Xiiqii Dhugaasaatii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siif bilbilaa. Aanaa Mana Sibuu ganda Kaarraa Waayuu keessatti barsiisaan Oromoo sabboonaan kan Saamu'eel jedhamu tokko ajjeefamee jedhani mee maal quba qabdaa akkasumas haaluma waliigalaa Aanaa Mana Sibuu keessatti Oromoonni keessa jiran uummata Oromoof ibsi. Taateen ta'e dhugaadha. Dilbata kaleessaa gurraan ala 3 ganama keessa Aanaa Mana Sibuu naannoo Kaarraa Waayuu jedhamutti barsiisaan Saamu'eel Taaddasaa jedhamu. Itti fufi yeroo magaaffii qabuun si gaafadhaan. Saamu'eel Taaddasaa kan jedhamu kun jiraataa fi tureetu naannoo beekirraa barsiisaa tureetu dhiyoo gara biyyaatti achi eddee jijjiirraadhaan. Saamu'eel kun yeroo barataa isaatii taasisee adamsamaa ture. Abbaa wajjin rileeshinii qabda waan jedhamu baay'ee garagaraa tureetu gara biyyaatti achi eddee abbaa maatiiti. Tole. Ammas wajjin isaa hojjetaa tureetu xinnoo dhiyoo asitti sakatta'insa godhamee baay'ee deddeemamaa irraa baadiyyaa keessa jala. Kanaaf Saamu'eel kun asii barbaadamaa sababa turee fi qooda isaan baay'ina qaban jalatti baqate. Islaatii magaalaa Mandii barsiisa ture. Magaalaa Mandii baadiyyaa mata jiraachuma. Tole. Achirraatii barbaadamaa jiraa boobootti baqate jedhanii sakatta'insa irra jiru waan ta'eef achumaan itti du'ee fidani. Kaarraa Waayyuudhumatti ajjeesanii. Coommoo iddoo jedhamu Kaarraa Waayyuu walxinnoo. Raayyaadha kan kana godhu. Tibba darbe keessa magaalaa Madhuma Mandii keessatti dhukaasa bananii Daawit Taaddasaa Mucaa jedhamuu fi namootni hedduun akka qabaman
Dabalataan ammoo luba waldaa warra wangeelaa bakka Yesuus magaalaa Mandii ka ta'an Cherinnat Gammachuu ka jedhamanis guyyaa 2 dura qabamaniiru. Maal keessa jirtu ammoo lumaa gala Haanaan mana sibuu? Haalli inni kee jiru haalli baay'ee rakkisaadha. Maaliif jaarsummaa jedhamee erga itti galame kaasee oboonni xinnoo murtoo jiraasa godhatu ta'uudhaa deemnuu dhiisee karaarraa goggodee jira. Isaan garuu sakkatteen jedhanii ba'anii jiru. Sakkatteen godhamee ba'amee jira. Isa keessaa namooti xinnoo yaada isaan duukaa reeleeshinii qabdatanis qabanii maayilaa jiru. Namoota amma qabaman jedhamanii jiru sirriidha. Eessatti ammoo warri qabaman kan isaan hidhaman? Wal dabarsanii jedhu naannoo Gimbiitti jedhu Gimbiirraa ammoo iddoo biraatti geessannatti fakkaata malee magaalaa nagaa baasaniiru. Lakkoofsi namoota Haanaa mana sibuu qabaman waan beekamu jira. Baay'ina qabu garuu baay'inni isaanii ammaa fi amma na deemuu hin danda'u. Lubni ammaa hedduu gummaa Cherinnat Gammachuu kan jedhamu luba waldaa magaalaa Sibiiti. Innis qabameera namoota amma jedhamanis qabameera maqaan isaanii beekuu hin danda'u garuu sirni awwaalcha isaa kana irra sa'aatii 10 walakkaatti raawwate waldaa magaalaa Sibiiti Mandiitti. Amma gaameessa kanaa fi haalli lixa Oromiyaa keessa jiru kibba Oromiyaa godina Gujii Booranaa giddu galeessa Oromiyaa Shawaa lixaa godina Iluu Abbaa Booraa haamaadha kan tarii waan uummata Oromoo bal'aaf dhaamtu yoo qabaatte dhaammadhuutii asuma irratti goolabaa gama koon. Wanti dhaamuu barbaadu yaala rakkisaa keessa jirra maaliif waan hundaan ikonoomikaalii poolitikaalii soshaalii miidhamaadha kan gadiin kun lixa jedhamee adda bahamee qofaatti miidhamarra jira amma waraara hedduu gaheemee booda amma saraabittis inni gara tokkotti hin deebine uummati kun garuu gidduutti dararamaa jiran malee baradaan seeraan baraan jiru hojiin gaggeeffamaa jiru haalli garaagaraa rakkisaadha. Namni baay'ee galuu sodaachaa jira jenna. Inni kun dhimma sodaachisaa ta'ee jira baangalee kanatti. Talagaa haala uummanni Oromoo lixa Oromiyaa kan Haanaa mana sibuu keessa jiruuf yaada keef guddoon si galatoomfadha. Anis waan asirraa dhagee uummata Oromoo bal'aanaan dhageessisaa horii buli. Egaan kan amma dhageessan dhimma ajjeefamuu barsiisaa Saamu'eel Taaddasaa ilaalchifne kan Oromtichaa mana sibuu magaalaa Mandiirraa odeeffannedha. Ajjeechaan saamichi buqqaasuun gudeeduun walumaa galatti gochaaleen ammeenyaa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan gandoottan 150 darban ilmaan Oromoo irratti raawwataa ture. Yeroo ammaattis loltootaa fi poolisoota Dooktar Abiyyiin daran jabaate kan itti dhufee jiru ta'uusaa yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu ammas gochaan sun daran ammaatee kan itti dhufee jiru ta'uusaati. Meegaa kanatti aansuudhaan ammoo gara godina ba'aa Wallaggaa magaalaa Naqamteetti sin deebisuudhaan tibba kana basaastotaa fi loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi kan magaalaa Naqamtee keessatti uummata Oromoo iraarsaa jiran irratti tarkaanfii abbaan torbee fudhate ilaalchifne kan odeeffannedha. Itti dhiyaadha. Guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee keessatti abbaan torbee tarkaanfii fudhateeraa jechuun dhaga'e dubbiin kun dhugaa dhalaataa? Galgala ture. Sanbadduraa jechuudha. Qaama akkamii irratti tarkaanfiin sun kan fudhatame? Qaama mootummaa qaama nama bichisiisaa jiru kan ta'anii irratti tarkaanfii fudhatamee ture keessa madoo taatee hafte nam 2 turanii. Raayyaadha moo basaastota? Wayyaa uffatu haalli immoo akkasuma deemu. Magaalaa Naqamtee naannoo kam silaa? Magaalaa Naqamtee asuma gad naannoo Kibba Nooki jedhamu. Naannoo Nookii? Achi ba'anii deemaa osoo jiraniiti. Sanaa wal qabatee miidhaan uummatarra ga'e jira haala akkamiitu jira amma magaalaa Naqamtee keessa? Gara fuula duraatti mareelee isheen qabdu namni takka dubbisee ture akkanaan jedhetti abbootii gadaa fi gurguddoota Oromoo ta'an namoota quuqama Oromummaa qabanii Naqamtee keessaaf naannoof deemti gara fuula duraatti. Warra kanaan dura magaalaa Naqamtee keessaati baatii lamaan kana funaanaa turan irratti dabalataan ammas hidhuutti deemaa jiru jechuudha. Isa malee ammaan tana abbootii gadaa warroota jedhaman ammas kabira jaarsolii warra jedhamanii addatti ammas nama dararuuf qophiirra jiru. Warri kanaan dura hidhaman sun amma eessa akka isaan jiran wanti beektan jira? Wanti beeknu hin jirru tanqalleellee deemnee ilaalleerra waan argan hin qabnu ijoollee takka Adaamaas hin jala geessanii turan. Magaalaa Naqamteerraa jechuudha. Dafqaan buloodha ijoollee waan beekanu. Gamtaa lakkoofsi isaanii? Lakkoofsi isaanii kan hin beeku. Altekkicha nama 5 ta'uu isaaniiti. Yoomigaa kun? Turte baatii lammaffaaf deeman fakkaata. Maal gootan jedhaniiti kan isaan qaban magaalaa Naqamtee keessaati ijoollee kana? Jarreen kun dafqanii bulu ijaarsa manaa irra hojjetu turan. Gara magaalaa Gimbiitti hoggaa isaanii malan ana himatanii deemanii achuma qabatan. Balleessaan keenya maali jennaan suuraa hubbootuu isin hirkatti argame jechuun hirkatti qaban. Suuraa isaa feesbuuk irraa buusanii miimoora isaan irra qaban. Suuraa obbo qabduu obbo beekamu jechuun fedhan jechuun qabatanii dararsuu jiran.
Amma Adaamaatti dabarfamaa jiru odeeffannoo qabdanii. Adaamaatti dabarfamaa jiru yoo dabe dubbiseen ture. Dura feesbuuka isaaniillee harkaa fuudhanii ilaaluu jiran. Ijoollee san fakkaatanii nama dubbatu. Ijoollee immoo gaafa dubbisanii sirrii kanarraa gahee hin jira. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya guyyaa irraa kallattiin bilbiluun jiraattotarraa waan arganne isin biraan gahaa turre armarratti obbeera. Egaan gidirfamni ilmaan Oromoo irratti barootaaf raawwataa ture kun akka irraa dhaabbatuuf tokkummaan Oromoo jabaatu kaayyoon yookaan akeekni qabsoo Oromoo ganamaa kan walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu qabaatus jabaatee itti fufuun Oromoon tokkummaan falmatee yoo impaayera kolonii mootota kolonifattoota Abashaa gargaarsa warra dhiyaan ijaaramte kana jalaa Oromiyaan walaboomne uummanni Oromoos bilisummaa dhugaa argatee mootummaa birmaduu qabaatuu hin danda'u. Kanaaf qabsoon walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo akkasumas mootummaa birmaduu qabaatuuf barootaaf geggeeffamaa ture jabaatee itti fufuu qabaan dhaamsa keenya turtiin ufaana qabaattaniif horaa bulaa kan irraa armarratti goolabne irraa humaan nama borii nu tolchinna. Yakota matalensa, Yakota matalensa, Yakota matalensa, Yakota matalensa, Arreda orumale, Yakota matalensa, Yakota matalensa, Gorofa da chasure, Yakota matalensa, Yakota matalensa, Arreda orumale, Yakota matalensa, Yakota matalensa, Bifi fakadure. Yakota matalensa, Yakota matalensa, Yakota matalensa, Yakota matalensa. Waboko gachanako, abao gadisako, botaka duwan tolu, ini katingo tako, barati bara.